dhugaa dubbataati beektaa yooma wallollee dhugaa dubbatta yeroo si argaa mana kee takku seeneen beeku galatoomi gaafii dhiiraa gaafatte. Mee wanni kun ol qunnamtii saalaa yoo geessan zinaan laalamu maaleette zinaa kallattiitiin laalama. Garuu immoo wajjin jiraatuun hin dandamaa hin dandama wajjin jiraatuun. Garuu zinaa fakkeenyaaf namni tokko nikaa rabbii haa godhatu malee haqaa rabbii lafa kaayee qura'aana keessa dubbate zinaarra laalama karama gabaabaatti wanni sii deebuu qabaatu. Wanni qura'aana keessa qura'aanni dubbate kan haqa rabbiitti ulfaadhuati karagaan bar wanni aaruuf maali dhugama maa dabsan ilakinoo kallattii gaafatte ati zinaan laalama maaliif sababbiin kenni hin jirreef intala takka niitii takka rabbii rasuul nikaa jechuun bar maqaa rabbii rasuulaa heeyyama walirraa qura'aana qaraamu qura'aana fadiinni qaraamu sanirra khalaasa gas dhumateera irra guddaa nikaa jechuun aqdi jechuun maaliin hidhama nikaa jechuun aqdi bar hidhaan sun maali rabbii rasuulaan waan kuna immoo jinnii fi insi walitti hidhuuni hin jiru hadisa qur'aana waan heeyyama rabbii rasuula irraan ta'inii fi wanni sun zinaa keessa herreegama sanichiin quba qabaadhu galatoo ulfaadhu siin jedhu baleessa kee ulfaadhu. Galatooma yaa deebi'eera isa kun wal nama mormisiisu gaadha gazinatti ilaalame namni uf beeka jinniin baabura jaraayyuu fuuteetiniin dubartiin baddii dhagarrattillee ammaalirra namaa wal dhaba beektaa jinni wal qunnamtii saalaan geggeessituu jedhan rabbiin immoo geggeessitii jedhee dubbata wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alayhim bikhaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlaad as keessatti gabaabsee siima ilmaan isaanii keessatti illee itti waa iloomii jedha maaliif fakkeenyaaf namni jaartii ofii yoo keessa kaayee hojjete fakkeenyaaf ijoollee san inni hojjete ilmi inni hojjete jedhu sun shayxaanii wajjin hojjeta jaartii nama yoo bismillah inni hin jedhini kino wal qunnamtiin saalaa akka inni oofaa jiru qur'aaniin dubbata rasuulli alayhi salatu jaartitti godhatan bismillah jedhaatiin dhaqaa jedhee hadiisni qajeelcha maaliif shayxaanii nama wajjin hojjetaa fi farda si hojii yaabbata nyaata si hojii nyaata jaartii si hojii dalaga wal qunnamtiin saalaa shayxaaniin geggeessa akka itti geggeessu rabbi beeka sheekota bar kanarra wal fixa kanarra bashar kaafira bashar waaqeffata bashar akkasi wallahi labsa qofa nagooti takkatti ragaan wajjin gadhaabatte taasootu jirtu dhageedhaa dhatilee dubbii tana quba qabaadhu mana keellee dhufuuf deema dubbii kun bashar tokkana godhanii oofuuf deeman ana quba qabaadhu nawaami bakka feetetti kallattiidhaan haasa ragaadhaan sekondi takka takka nuu qabdee qur'aanaaf hadiisa qofa maxxansinee haasa'uu danda'a abbaa fedhe faana kanarraan dalagu quba qabaadhu jechuu barbaadeetti ummata jallisee namarra dunuunfate. Galatooma jara keenya salaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Doktor Asil dhagaa jirta? Dhagaara. Ati wanni doktor Maasud dhuftes hara hundaanuu sumaatu adda baasaa jiraati. Tokkoffaa gaafiin intala teenyaa dhimmi ilaalchisu sheekoti ilaalchisa. Lammaffaa hayyuun ilaalchisa. Hayyuun silaayis beekumsaa waa fura. Kan sadaffaa namoonni osoo waan hubanne waan hin beekne arrabaan nama qajeelchuu hin danda'amu. Kanaaf horii isaadhaan waa deebisuun furmaata hin fiddu beekumsa qofarraati ulamaa ilaalchisa habajaadhaan obboleettii teenya isiin waan kana mudadde kanaa jirettee gaafii gaafatte warra waan kana beekumsa qabu qofaaf yoo dhiisan irra gaariidha maaliif namni gariin waan hin fakkaanne haadheeti amantii tana keessatti gama arrabaat deebisa hammeenyaa dhufa kun hegeree kun xiqqaadha kanarra hamaatu dhufuuta dhaloonni kun waa dhageeffachuu danda'u waa baruu danda'u gara sirratti ka gorsa haditaniin barbaada akkasumaan itti barfachuu barbaade galatooma ulfaadha. Waalaikum assalaam. Asli assalamu alaikum warra maraanuu jedhee asli haaraa argachuu kiyyaafitti gammada asli ati nan beektu sirriitti si beeyna baga gaafatte namni kun nama jabaadha asliin kun dhugatti ani namarra naman jajanii baga gaafatte asli ani amma wanni jechuu barbaadu asli kennaan namoota sheekoleetiillee walitti hin dhiyaata asli nama nu godhee guyyaa nu godhee wanni kun deemaa jira. In agarta asli miidiyaa irra akka deddeemaa jiru diinii kennallee tuttureessaa jiran sababa hin beekta namoonni biroollee maqaa jinnii baafatanii waan kana adeemsisaa jiran sobaan jechuudha. Kana waan ta'eef guyyaa itti godhannee sheekolee gurguddoo wanna kanarraa fatwa namoonni burjaajaa jiran amma yeroo ammaa kanatti yoo agartan ijoolleen shamarranii burjaajooftee inumaayyuu kun akkas jedhi jedhaan kun akkas jedhi jedhaan galsii irra fidee kun akkas jedhi jedhaan kun akka dhaabbatuuf sheekolee olamaa guguddoo fiddee an aslirra kaaya sirra kaaya guyyaa goonee waan kanarraa jarumaaf dhiifnee wanna kana garamitti akka hiikan warra waan kana oofullee akka dhaabsisan akka goonu asli amaanaa rabbii sirra kaaya dhageeffadhu wallaahi an diiniin rabbi akka tuqamu barbaadu.
sababa nama tokkootiif jecha waan biraa baafatanii dhufanii diinii irratti duulchisiisuu jechuudha bar. Kun maaliif ta'a? Jarane quuqamni isinitti haa dhagamu. Dhugama rasuulaa fi rabbiin hoo ka jaalannu taate. Asli amaanaa sirra kaa'ee jira. Nama hundaa sheekolee gurguddoo nu dubbisi. Hadha wanni haasofnu hin jiru. Guyyaa gootee mana isiititti ta'a, mana keetitti ta'a. Waan kanarraa sirri dubbatuu barbaanna. Irraa nu dubbatan waan kanallee fala jiru itti nu haa hiikan. Micayyoo teenne tanallee haa baraarru isiniin jedha. Tanuma dubbadha asli waan biraa dubbatuun barbaadu. Micayyoon tun nama dhaga'u waan nama fakkeenyaaf nama itti dhiyaate akka miidiyaa irratti itti duulan kanaa miti. Nama nu ijaabaa iyyuu uffadhu jennani uffattee jirti akka kanatti uffattee jirti. Eegas irra duulanii waan biraa keessa galchanii akka waan biraa isin keessa galtee inumaayyuu islaamummaa keessaayyuu oromooyyuu miti islaamaayyuu miti jedhanii ni bar asli hin beekta waa'ee miidiyaa nu bar warri isin jala taa'ee isin dhageeffatu sirritti beeyna. Garuu immoo isinillee hin beekna sirri beeynaalle waan deemaa jiru waan dubbachuu dhabneef qofa namni waan beeku jechuu miti. Wanni kun akka dhaabatu aslii kiyya si amanaallee dhugatti ati nama jabaallee nama waan kanallee dhaabsisiisuu danda'u waan kana irratti akka hojjettu amaanaa rabbii sirra kaa'e. Yoo dhugamaaf rasuulaan jaalan sheekoleen as keessa jirtanillee dhiifama naa godha warri as jala jirtanillee obboleeyyan tiyyallee warri as jala jirtan dhiifama nuu godha. Wanna kana ajandaa kana haa dhaabnu maa of saalfachi maa of qaanes waan biraatiin foloolara haa barbaadannume. Isa islaamummaan foloolara hin barbaadatiname. Obboleettii teenna ni gorfannaa. Wanni isii gaafattan tokkollee hin jiru. Isin itti heerume jette. Isiif rabbi waliif beeka. Namni gari maaltu dhufaa jira aslii kiyya. Hin sobdii waan kana hin sobdii isii wajjin waan amma an dalagaa jiru argaa jirtani jarana. Maa sobna? Maa kijibna? Waan amma an sa'a kana asit dalagaa jiru argaa jirtani argaa hin jirtan. Kanaafi waan nama harka waan ofii godhuu hin dandeenye tokko. Galatoomi obboleessa kiyya. Enno Kamaal galatoomi. Amma baru manni kenna ajanda maafi maree reyaalitii dhugaan lafa jiru. Gaafin xiqqoo uummata burjaajessaa ture kamaan gaafadhe kana. Sheeka kanallee ani garraa wajji guyyaa lammata asirratti arginatti fakkaata yeroo isaan dalanii isirraa difeensi godhanii. Gaafin takkitti mataa naanuu barra nama mataa qabuu fi nama rabbi sodaatu gahaadha. Tokkoffaa obboleettiin kennallee as jirti. Azaanuuf deemaa azaan salaana arabaa asliimii daqiiqaa kan qofa qofa bitadhe hin salaattanii. Nagga irraa bu'a. Eshi afaan takka qofa. Ifa amma bakka isilleen dhagayetutti shayni hadiisa quraana warri nama ormaa jiru haa dhufu jedhanitti gaafin takkitti matana. Tokkoffaa anuma wanni gaafii kana gaafadhe hamma tokko yoo beekullee baadhee hubannoo hin qabaayyuu eega jinnii fi insii wal fuudhuu hin dandeenye wal qunnamtiin jamaatiif jinnii jidduu deemu zinaa eega ta'e namni zinaa dalagu tokko gatiin isaa maali hin beekaa jechuu uummanni. Kanaaf zinaan namni qaama ofii gurgurataallee oola homaa rakkoon qabu yoo nama wajjillee dalayde hojiinni wajjillee dalayde gatiin nama zinaa dalaguu ibiddaa jechuu. Kanaaf gabaabamatti kana jinnii fi insiin wal fuudhuu hin danda'u wal qunnamtiin jarri lamaan raawwatu zinaadha. Kanarra maal barbaada namni mataa qabu jechuu tokko kana. Inni lammataa mootu obboleettii teenna rabbi haa qajeelchuu namoonni itti dhiyaatan. Akka isiin kara ofitti deebitu gara rabbiitti deebitu quraana garagara ittuma qara'uu jenna kanumaa yubar hedduu wanni wal mormisiisu hin jiru kazinaa dalaguu barbaadu jinnii wajjiin miti yoo ibidda wajji waan biraa wajjillee dalagee nuti wanni goonu hin qabnu araaramuma kadhatuuf akkuma rabbi qajeelchu kadhatuuf malee wanni hedduu isin dallansiisu waan jiru natti hin fakkaatu uummata kennaan bixadheera. Naga antura gabbu agar coran naloleyo. Ila sagaleti daqiiqa takka qof. Wallahi bashar alifan beeku yoo aalim abbaa feetanii fiddanii dubbii an jedhe kanarraa eda'ee inni hir'ise. Nama beekaa fidaa darasaan fidina. Laal waan an jedhe quba qabaadha. Zinaadha wanni kun kenni baaxila jenne dubbanne dhumateera. Ilma haadhaaf abbaa dhalchuu danda'an irraa hin danda'an. Jinniin ibiddarraa uumame namni dhoqqeerraa uumame
biyyarraa uume biyyee bishaanii walitti hiifamee jedherra karaa gabaabaan kana ol fiiddanii gad fiiddanii maal jedhe bashar jettan osoma bashar islaamaa miti jettanii waan aalim jedhu booda dhagaa ila isiin muslimaa indongortee isii rabbi haa qaceelchu jedhaa dubbii keessa utaala nagatti yoo warri qaraatan immoo ana duuban haasayinaa ramni naan duuba haasay rabbi si dabarsa nawaami bakka feetetti qur'aanaaf hadiisa ilaa funyaanis hojjaasa rakkoon qabu maxxansinee asitti galsi narra muut godhanii daqiiqaa takka takka dhumateera geessadhee azaana nagee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sakkitti daqiiqaa takka bichaasi waa gaafachuun illee fuliitii godhattanii caqafasu hin deettanii. Hayyee ila akka Abdallaa Jaafee dubbii akkasiisanii azaluman nagahee na fakkaate. Namni dura dubbateellee armaami asliin waan maraa gaafate waan asliin gaafate waan nu gaafatu tokko hin jiru garuu immoo wanni kun wayita amma isiin maalis wanni akkanaa kun meebii nama biraa birallee jiraachuun hin malu. Nu amma namni garii yookaan oseenee yaada kan ibsachuu dhabu mala warri waan akkanaa wanni qunnamtiin wanni akkanaa kun bira jirtu jiraachuun hin malu. Kanaafuu mee amma wayita isiin jinni kanaa wayita walgeetu akka qaayidaa manaamatti immoo zaahira tach wal godhaniitiin gaaf wal fuudhan immoo akkamii wal fuudhan ciin isaanii akkam jira. zaahira illee ittiin dhufa zaahiruma kallattii itti dhufee wal qunnamtii saalaa hin geggeessa dhageeffadhu qaadaa zaahira itti dhufee suuraa isiin barbaadderra itti dhufee zaahira akka namaati wajjin jiraata zaahira isiin hin argiti namni hin argu seera itti bulchee kallattii zaahira wal qunnamtii saalaa wajjin geggeessa aboo sheekkan naa mormanii dhiisa bannaa taachuun an jingina azaan argee yeroo biraa waliin kallattiidha warri qaraa ejjetta kolbaa nama Gidee wal qunnamtii saalaa godhu kan eega zaahira itti dhufe akka Oromootti. azaan dhageettaan aboo azaanuufi Baraasillee keeyri baakurillee keeyri ma. Aboo mormidii fi ishee bashar nu barsiisi. Gidee godhu kana mucattii bareedduu kana akka faranjiitti godhamu akka Oromootti godhu. Biyyaatti goona asli. Asli. asli dhageessa mana keenni dhufaa yoo erga ol nagalchi kallattiin nagaafadhu sheeka abbaa feetee ol guuri muhitiin irra qabi nama Isiin naaf fidaa sinarraa kottaa gaddarbi booda isinlee ragaa fidaa quraanaati wadii kottaa. sannaa Callee fidaa kottaa. Umateera buleessoo dhiira ta'i kaabannaatti dhiira ta'i. Hayyee deemaa salaataa namicha fi jaartii Asa iddoo asuun fayyadamu qabu. Azaan hin aggaheera nagaa. soddaa fi jaartii jinnillee fidaa kottaa ansheekotii gurguddoo isinii fidaa booda asrii. Galgala godhi guyyaa. Galgala godhi kunillee hoolota onnaqee ciisee dhageeffatu galgala godhi jira. Asli hojii keenya adda bara anoolota eegaa hin jiru an biyya jira. Hayyee. Alaa Asli waan siin jedhu maaliif kana siin jedhe? ani waan jechuu barbaadu ani yeroo baay'ee ajandaa miidiyaa kanarra dhufu imanatti tolallee kun baay'ee nama jibbisiisa isa dhugaa rabbi dubbachuu yoo ta'e obboleettii teena yoo dhugaa waan kana keessatti waan kana keessa kaseentu taate rabbi si haa qajeelchuu yoo mootu ajandaaf taate illee rabbi ajandaa biraa si haa baasu yoo akka uummanni jedhu fammasuuf taate illee rabbi hafuura kee banii aadamitti haa urgeessu waan biraa rabbi si haa baasu. Qajeelummaa namaa kadhachuu wayya wallahi wanni tokko tokko waan qoosaniintu jira waan hin qoofneentu jira shamarran keenya ka giifti fedhillee waan garagaraatiif haafooftan immootu yoo akkasuma duniyaa hin quufamtu rumaa godaananii tiktok illee cufatu jedha jedhanii rabbi haa cufuyyuu guyyaa muraasa tufe akka jedhanitti kanaaf hin dhiphisina. Yoo jinnitti dabalamuu barbaadan immootu yoo qunnamtiin isin jinni wajjin gootan zinaadha jedhan ni kenni halaalaan ta'uu zinaadha jedhani zinaa dalaguu yoo barbaadan jinni wajjin gise jaa abbaan manaa keessanii wajjin gootan illee osoo bismillah hin jedhin yoo addaan qabataniif itti makameetuma wajjin isin godha rakkoon qabu suni kanuma isiniin jechuudhu barbaada'anii yeroo gaarii qabadha hunduma keenya rabbi haa qajeelchuu dhageettan. Asli bakka kanarratti akka guyyaa addaa biran tarre obboleettii teennallee baraaruuf amma isii iyyuu mitani asli wanni irra caalaa guddaa natti ulfinnate. Ijoolleen biraatu burjaajaa jiran waan kanaan dhufaa jiran wanti kun barqoosaa miti dhugama waan ajaa'ibaa wayii isinii himamee jarana namoottu guyyaa fiilmii ilaalaa olii darasa. Akkuma isinii himaa
Immaan biyya nama akkana wal ficcisiiftu wal ajjeesiftu maali jedhee wallaahi billahi dhugama darasama dhugaati ani kallatti ma waan arge jedhee fiilmii ilaalee sheeyxaana kan odoo fixanii jedhe. Jennaan maal jedhee sheeyxaanichi galgala halkanuma san azaana subii seene. Azaana subii ol ka'ee abbaa kaliiloo jedhaniin azaana ho'iin Allahu akbar jedhu ol ka'ee daa'imni warqii homaa itti fidaa jira darasicha kanatti masgiida keessatti itti fidaa wanni achi ol utaalee namtichuma azaanu kana qabate awwal. Darasaa guutuu achi keessaa gadi yaasee tumee kaan ari'ee jedhu namicha san ji'a sadi halkan guutuu baqatee darasaan bakka bakka baqatee bakka bakka bulee eegasi akka sanittuu hidhanii bar waanuma inni arrabseefi. Jisirraa maal ta'e akka hin taaneen keessaa baasan jinnii san itti qara'anii. Qoosaa miti wanni rabbiin hoo barbaade sitti ajaja. Maa meeshaa rabbitu oofa jarallee situ oofa ajaja rabbiitiin deemti jinni illee kana waan ta'eef hin qoosinaa jaran. Tokkoffaa itti saalfadha. Ani ilmoo muslimaati jedha itti saalfadha waan kanarra. An micayyoo fiyyuu miti. Micattiin haa jettume dhugaadha. Argi haa jettu dhuga itti heerume haa jettu. Ajandaa biraa fiddanii asin dhufina waan biraatiin nutti asin dhufina. Kanaaf gorfamaa mee akka islaamummaatitti uf laala'an eessa jira nama arrabsu osoo hin ta'in itti dhiyaadhaa gorsa obboleettii teessan. Gorfadhaa deebii jaani mee akka isin diddu laalla. Hin deebiti micayyoon itti duultan akka inumaayyuu itti waan kanatti itti achi deemtu godhaa jirtan isin. Inuyyuu yaa rabbi irraa nan deebisin akka isin jettu. Akka isin irraayyuu maganfata. Amma warra koomantii irra caalaa saalfadhaan. Isii jetterra bar maqaa Muhammad maali Karima maali maqaa gurguddaa kan baatanii koomantii waan ajaa waan hin tolle waan silaa itti saalfatan barreessitan. Kana maaltu nu godhe mee jarana of saalfadha. Nullee ufillee isin jalallee saalfanne ofillee saalfanne eessadha hin dhaayu. Mee eessuma haadha hin isin jala. Nama tokko agartanii jala deemtanii hin arrabsinaa jarana. Gorfadha obboleettii teessan intala islaamaatti kaafiraa miti. Akka qur'aanaa fi hadiisaatiif eenyu deememe namarra duulaa eenyu jedhe eenyu nama arrabsaa jedhe eenyu nama abaaraa jedhe. Mee daliiluma nama abaaraa fi nama arrabsaa islaamummaa keessaa nama baasaa jedhu naa fida.